qormaan amma dhiyaachaa jiru kun qormaata kutaa tokko kaatanii amma kutaa 12ffaa gaggeessanii booda yeroo jalqabaatee kutaa 12ffaa kan fudhatanu. Innis yeroon isaa dhiyaachaa jira. Yeroo qormaan akkasii yeroon isaa dhiyaatu qormaatni eksperiensii yookaan muuxannoo irratti hin qabne dursitanii yeroo qormaan kun dhiyaatu maal gochuutu isinirraa eegama. Amma haala amma jiru wajjin immoo maal gochuutu nurraa eegama jechuu dandeessu. Kun yeroo baay'ee gaaffii isinii ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu wantoota gochuun isinirraa eegama jedhee yaadu muraasa viidiyoo kanaa waliin ilaalla. Amma viidiyoo xumuraa viidiyoo kanaatti na waliin tura. Jalqaba wanti nuti gochuu qabnu qormaata kanarratti inni jalqabaa konseptii xumuruu. Kana yeroon isiniin jedhu qormaata irratti kutaa 9 kaasee amma kutaa 12tti dhufa jedhameera. Daree barnootaa keessatti wantoonni isin barattan yeroo hunda kabarin godhamu. Kana yeroon isiniin jedhu maal jechuudha? Manneen barnootaa baay'ee keessatti Itoophiyaa keessatti guutummaa uumatti jechuu dandeessu. Boqonnaawwan gara dhumaan barsiisan. Garuu qormaata irratti immoo boqonnaawwan kun akkuma boqonnaawwan tokko warra lamaa fi boqonnaan 7ffaan 5ffaanis gaaffiin parsantaa wal qixaan keessaa ba'a. Kanaafiyyuu isin maal gochuutu irraa eegama? Amma dandeessanii konseptiiwwan kana yoo fakkeenyaaf amma qormaanni ji'a 2 qofaatu hafa yoo ta'e yeroo ji'a 2 qofaatu hafa yookaan ji'a 2 torban 2 akkasiin caalu yeroo amma viidiyoo kana hojjechaa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo kanarratti isinirraa kan eegamu yeroo ji'a 2f wayii hafu keessatti ji'a 2 jennee kan fudhannu yoo ta'e ji'a tokko keessatti konseptii xumuruun dirqama. Konseptii akkamii qabiyyeewwan qormaata dhufa jettanii yaaddan hunda amma dandeessaniin xumuruudhaaf yaalaa. Isinii galee kana jechuun fakkeenyaaf herreegatu jira jennu. Herreega keessatti dhimmi ka'u jira jechuudha. Dhimmi hafu jira. Fakkeenyaaf amma dhimmi ji'oomeetirii kun gara xumuraarratti yeroo ooldi kaalkuleetii akkas ture jechuudha. Jechuun gara xumuraarratti yeroo nafee jedhu barsiisonni achi hin barsiisan. Isinis dhiistanii taana inni qormaatarraan dhufaa jechuudha. Waan hin beekne immoo akka gootanii yaaltan hin qabdan jechuudha. Xiqqoo masii yaaluudhaaf konseptii dubbistanii irraa xiqqoo beekuu qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu konseptii maalii yoo ta'u akkamii yoo ta'u konseptii amma dandeessanuun xumuruu isa jalqabaati. Inni kan biraan immoo konseptii akkamittiin hin xumuraa. Amma konseptii xumuruu qabna jennee. Erga xumuruu qabna jenneeti konseptii xumuruudhaaf immoo meetadii yookaan tooftaa akkamii fayyadamna. Yeroo gabaabaa keessatti akkamittiin konseptii dannee xumuruu dandeenya kan jedhu. Konseptii yeroo gabaabaa keessatti xumuruudhaaf furmaata tokko jira. Tokkoffaayi konseptii wal qabsiisuu yaalaa. Wal qabsiisuu yaalaa gaafa isin jedhu laala. Qormaanni kan dhufu kutaa 9 kaasee amma kutaa 12tti. Jedhamee ulfeeffama malee hagas mara waan ulfaatu. Maaliif beektu konseptiiwwan baay'een isaa wal fakkaata. Fakkeenyaaf kutaa 9 keessatti waa'ee probabilitiitu baratama. 11 irra geessanii waa'ee probabilitii barattu. Probabilitiin kutaa 9tti baratamuu fi 11tti baratamu xiqqoo si garaagarummaan gidduu jira. Garaagarummaan gidduu isaanii jiru maanni bal'ina qofaadha. Gaafa kutaa 11 keessanu probabilitii bal'istanii barattu xiqqoo seen. Gaafa kutaa 9 immoo eeruma irraa barattu sirriitti keessa gadi seentanu jechuudha. 11ffaa gaafa keessa geessanu garuu sirriitti keessa gadi seentanii barattu jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa dubbistanu kutaa 9 qofaatti dubbistanii kutaa 11 qofaatti dubbisuu caalaa dhimma probabilitii kan kutaa 9 kan kutaa 11 iddootti kabar gootu jechuudha. Fakkeenyaaf staatistiksiin akkuma kana jira jechuudha. Fakkeenyaaf keemistirii keessatti dhimmi atamii akka kana jechuudha. Dhimmi mooshinii fiiziksii keessatti akkasidha jechuudha. Jechuun kan kutaa 9 keessa jiru kan kutaa 10 keessa jirutu iyyuu kutaa 12 fi 11 keessa jira jechuudha. Konseptiiwwan kana wal qabsiistu jechuudha. Isin qofaatti dubbisuu caalaa konseptiiwwan kana wal qabsiiftanii qabiyyee isaa qabattu jechuudha. Okay, qabiyyee isaa erga qabattanii booda qormaata irra taa'uudhaaf wanta sirrachisu hin qabu waan ta'eef konseptiiwwan wal qabsiisuu qabdu jechuudha. Okay, inni kan biraa gaaffii isinii ta'uu danda'u ergan konseptiiwwan kana wal qabsiise konseptiiwwan kana anaaf haaraadha. Akkasumayyuu beekuu hin danda'u. Hin beeku yoo hojjetan jettan ta'e ammas yeroo teekinooloojiiti. Yeroo teekinooloojii ta'e maal gootu kallattii hanga yuutuubii tiitooriyaawwaniiwwan akkasii fayyadamtu jechuudha. Okay, tiitooriyaaliiwwan akkasii fayyadamtanii maal gootu daftanii kabar gootu jechuudha. Ammas tiitooriyaaliiwwan yeroo fayyadamtanu tiippii tokko isinii kenna. Viidiyoowwan tokko baay'ee kan nama dhufan jiru. Sa'aatii tokko fa'aa sa'aatii tokko beekaa 30 fa'aa kan isinitti dheeratan jiru jechuudha. Sa'aatiiwwan akkasii kana doon beektan yoo ta'e yuutuubii irratti yoo laaltan ta'es aappiiwwan garaagaraa irratti daawunlood gootanii kan laaltan yoo ta'es maal gootu beektu ispiidiitu jira. Ispiidii sana fakkeenyaaf tokkotu jira 1.5 1.25 1.75 hatu jira jechuudha. Jechuun amma yeroo afur baay'isanii viidiyoo laalutti ni jiraata jechuudha aappii tokko. Kanaafiyyuu daddaftanii aappii bifa sanaan viidiyoo sana xumuruudhaa fi siistama kana yookaan tooftaa kana fayyadamtanii daftanii viidiyoo sana fixxu jechuudha. Erga viidiyoo sana fixxanii booda konseptiin isaas ni jira. Konseptiin maali? Konseptiin qabiyyee barnoota sanaa sinii dhufaa jechuudha. Kana yeroo ji'a tokko qormaata hafachamtanii kana gochuu qabdu jechuudha. Yeroo kana hojjettan immoo akkuma beekamu yeroo dubbistan hunda gaaffiidhaan of shaakalchiisa. Gaaffii yeroo hunda shaakalaa ta'a jechuudha. Kana booda erga ji'a tokko xumurtanii booda
qormaataaf ji'a tokko yookaan ji'a tokkoof torban lama akkas gaafa siif maal gochuu qabdu yeroon kun guutummaatti yeroo gaafa hojjechuuti guutummaatti kana booda kanaafanidha ji'a tokko dura gabaati konseptii xumuraa kan isin jedhe erga ji'a tokko dura konseptii xumurtanii booda gaafa dhattanii ji'a tokko qormaataatti dhiyaattanu maal gochuu qabdu naannoo torban lama akkasii callisaatii taatee gaaffiiwwan xumuruudhaaf yaaltu jechuudha. Okay, kan duras gaaffii yaalaa jiraachuu qabdu. Okay, har'a kaatanii har'a ji'a tokko gaaffii xumurtu jechuudha. Amma garuu yeroon kun yeroo itti gaaffii qofa hojjettan. Gaaffii yeroo hojjettan ammoo sirriitti tiippii kana qabadha. Sirriitti kana qabachuu hin dirqama. Gaaffii yeroo hojjettan bee wal qixa ta'een gaaffii isiniin gara. Gaaffiin tokko salphaatti hojjettu. Gaaffii tokko immoo sin rakkisuu danda'a jechuudha. Gaaffii salphaatti hojjettan sana hojjettaniitu it's very simple you can do it on exam. Okay, qormaata irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Okay, you have a hope. Achirratti abdii gaarii jira. Garuu gaaffiiwwan rakkoo qabu sana kan gaaffiiwwan siniin galle sana maal gootu beektu nootii baastu irratti yaadannoo gaaffii sanatti baastu jechuudha. Gaaffii dhabdan sana yaadannoo irratti baastu. Erga yaadannoo irratti baastanii booda yaadannoo sana bifa gabaabaa ta'een precise bifa ta'een bifa ifaa ta'een yaadannoo sana qabattu jechuudha. Yaadannoo sana qabattanii achi keessu. Okay? Erga yaadannoo sana qabattanii fi gaaffiiwwan akkasii baay'ee hojjettanii yaadannoo akkasiin qabachaa deemu. Baay'istanii gaaffiiwwan akkasii hojjechaa maal gootu yaadannoo isaas akkasiin qabachaa deemtu. Yaadannoo kan qabdan callistanii miti amma gaaffii isinitti cime sana gaaffii dhabdan sana qofaadhaaf yaadannoo baastanii lafa keettu jechuudha. Yaadannoo sana yeroo isin jedhu gabaabduseeti gabaabsanii gaaffii tokkoof yaadannoo gabaabsanii fakkeenyaaf herreega yoo ta'e akkaataa ittiin hojjettan sana gabaabsanii lafa kaa'attu jechuudha. Erga gabaabsanii lafa kaa'attanii booda gaafa yuunivarsiitii seentan yaadannoon kun eessatti isin fayyaddi? Gaafa amma fakkeenyaaf yuunivarsiitii seenaa wanti qormaataaf yeroo yuunivarsiitii seentanu qormaata ergachi geessanii booda daftara keessan referensii maal kana guutanii miti kan deemtan. Okay? Yeroon achi jiru yeroo baay'ee gabaabaadha jechuudha. Yeroo achi geessan yeroo immoo yeroo qormaataatti malee yeroo itti dubbistan miti. Isinii galee waan kanaan durboota yeroo itti baastanudha jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gochuutu isin irraa eegama? Gaaffii irratti rakkoo qabdu sanarratti yaadannoo baastaniitu kanaan dura. Gaaffii irratti rakkoo qabdu sanarratti yaadannoo baastanii wanti kun na shakkisiisteettanii foormulaan na shakkisiisteettanii jira jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo foormulaawwan baay'eetu beektanu kan dhabdan jira achi geessanii hin qabattan taana. Fakkeenyaaf amma maatii irratti jechuudha. Maatii irratti yeroo eeriyaa vooliyuumii kan siliindarii irratti kan isfeerii irratti kan kanaa kanarratti baay'eedha jechuudha achirra foormulaan jiru sun. Foormulaa achirra jiru sana achirra geessanii yoo qabatanii jettan yaadachuudha baay'ee gaariidha jechuudha. Akkan waan baay'ee salphaadha garuu hin qabanne ta'e jechuudha. Qabatanii amma bor qormaataaf isin waraqata yookaan waraqaa yaadannoo sana qofa fudhatanii yuunivarsiitii seentu isee fudhatanii yuunivarsiitii seentan qofa gaafa fakkeenyaaf bor sagantaa maasiitu jira yoo ta'e bor maal gootu ganama isaa waan sana dubbistanii deemtu jechuudha. Nootitti isee gaafa kanaan durii qabattan sana achirratti kan qabattan sana dubbistanii deemtu jechuudha. Xumurratti gaafa deemuuf jettanu amma nootii qabataniitu irraa gaaffii hojjettaniitu jechuudha. Torban lama akkas gaafa intiraansiidhaaf. Isin galee torban lama akkas gaafa intiraansiidhaaf ammoo taatii qormaataaf qora. Fakkeenyaaf gaafa isin jedhu maasiidhaaf qormaata irratti sa'aatii meeqa isin kenna? Maasiidhaaf sa'aatii 3 kan kenna. Isin galee maasiidhaaf yeroo baay'ee sa'aatii 3 kan kenna. Yeroo baay'ee sa'aatii 3 kenna. Isin immoo sa'aatii meeqa of kennitu? Sa'aatii 2 of kennitu. Gaaffii waan bara darbee sana teessanii seera qormaataa guuttanii bilbila keessan cuftanii maal gootanii jechuun akka bilbila irraa arginu malee bilbila irraa argachuu dandeessu qormaata. Yeroo isin jedhu without any reference reference tokko malitti wabii tokko malitti teessanii akka waan daree qormaataa keessa jirtanitti qormaataa jechuudha. Torban lama afee waan ta'eef maal gootu teessanii qormaataa hojjettu jechuudha. Isin achirratti sa'aatii meeqatu kennama? Sa'aatii 3tu isin kennama. Isin sa'aatii 2 ofiif kennitu. Isin galee sa'aatii 2 of kennanii alarmii guuttanii teessanii gaaffii jalqabdu. Gaaffii jalqabdanii amma sa'aatii 2 sun gahutti akka waan daree qormaataa keessa jirtanitti yaaddanii daftanii gaaffii hojjettu jechuudha. Yeroo kana keessatti wanti nama gammachiisu jira. Innis maalni dogoggortanii kan dhabdan jira. Okay? Dogoggortanii gaaffii dhabdan jira. Yeroo baay'istan yeroo maal gootan kan ariifattan kun jira rakkoo uumamaa jechuudha. Gaarummaan isaa garuu maalidha? Daree qormaataa keessa jirtan amma. This is fake, okay? Waan sobaa malee daree qormaataa dhugaa keessa jirtan jechuudha. Ijaatii rakkoon keessan eessa akka ta'e bartu jechuudha daftanii ammas. Akka istiinis obbulaaluu dandeessu jechuudha. Kanaafuu torban lama akkas gaafa qormaataafu daftanii maal gochuu qabdu jechuudha? Gatteessanii qormaata of qoruu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf fiiziksii sa'aatii meeqatu kennamaa jira? Naannoo sa'aatii 2 walakkaa akkas kan kennamu. Isin maal gootu jechuudha? Sa'aatii 1 walakkaa hojii kennitu. Sa'aatii 1 walakkaa gidduutti daftanii xumuruu qabdu. Sanaa gaditti yoo akkasitti xumurtan ta'e gaafa dhattanii sa'aatii 2 isinii kennamu sarvaayivii gochuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraa saayikooloojii qormaataatiin of qopheessuu qabdu. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf ta'a. Viidiyoo kana yoo ta'e keessanii qooda baay'ee isin jaalladha.